jiru beekamu ammoo lolee wareegamuun yaada jedhu qaba. Kun properly ilaalamuu qaba maatii isaaniitiif gaarii miti. Jeneraalli tokko callisee akka hin kennatu keessattuu namni akkasaa. Guyyaa kaleessaa amma pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon raayyaa isaa dabalatee raayyaa Eertiraa dabalatee jedhanii nama 10,000 to'anneefaa jedhanii dubbatan. Deebii keessa maal goone jedhan? Harka kennachiisnee nu harka jiraa jedhan. Nama 10,000 Eeyyeen miidiyaa irratti ibsa kennanii akkas dubbatan. Namni 10,000 bar lafa guutaa. Isaan maal ta'aniif namni 10,000 kan dhufee harka isaanitti kennu. Qoy aeroplaanii buufnee jedhan aeroplaanii bu'ee jiru. BBC isin miti kan saaxiluwaas. Kanaaf asirshii namni 10,000 isatti harka kan kennu maagineettiidhaan harkisee moo lolaan boojee. Ibsa yeroo kennitanii haalillaa raayyaa irratti yeroo raawwate jedhanii hidhattoonni abaa'oo shinee jettanii harka keessa qooda fudhatan dubbattan. Wanni sun ragaan keessan maali? Ijoollee Oromooti waraana keenya keessa kan jirtu. Ijoollee afaan Oromoo dandeessu kan waraana keenya kan keessa jirtu. Alaabaa abaa'ooti kan beekamu. Asitti leenjisanii barnama 3,000 kan abaa'oodha. 3,000 leenjisuu isaanii beekna. Kun riipoortii kana qabna. Sana booddee lola hundarrattu intiraan isaanii adda, rifeensi isaanii adda, dubbii isaanii warri ijoolleen naannoo abaa'oo shaneedha. Lola san keessa akka turan riipoortii nu dhiyeessan. Bakka adda addaatti beekitu. Bakka tokkotti miti. Gabaasa sin dhaqabeetu akkas jedha jechuudha. Yeessaan nan qoradhee bara ijoollee lola san keessa jirtu wajjiniin taa'ee qoradhee kana jedhan isaan. 3,000 leenjisan jettan eessatti dhagaa kun? Maqaleen bare Tigraay waggaa lamaan kana leenjisuun erga. Warri amma naannoo Moyyaaleetti Wallaga keessatti mootummaa hojii wal qabaa jiran kun eessaa dhufan. Eenyutu leenjisee Moyyaaleetu leenjise. Kadhi gaarii Moyyaaleedha. Kan leenjisuu isaanii. Raayyaan quban qabu kana dursee dhaabuu hin danda'u akka dirqama qabutti. Quba gabaatee laaf akkas godhe gaafa. Kanaaf mootummaan hin beeka. Karaa nagaatiin kudhaaf karoorsaa ture. Ammaas deebi'anii nuti lola kaasnee yoo jedhanii already waan kana akkamitti amanuu dandeessu. Lola nuti hin jalqabne hin maraadne. Lola proogiraama keenya hin jalqabne malee hin jalqabne. Silaa nuti lola jalqabnee hagarraan turru bara. Torban tokko miti torban tokko hin turru. Tole kabiraa immoo lixaa fi kibba Oromiyaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa turanii amma kachi ba'an jiraatonni nutti himan kun lola naannoo Tigraay keessa deemaa jiru wal qabataa? Sochoosanii jiru akka gaariitti. Yoo socho'u immoo yoo barbaachisaa ta'e as dhufaa yookaan immoo bakka biraatitti si ramadama. Ammaas bakka itti ramadamu eenyu keessatti ramadamu kan jedhu beeku malee hojiinis kan jalqabame amma egaa waan kun jalqabame miti duraan jalqabame waan ta'eef. Kanaa wajjiniin waan dhaga'ameef waa'ee Tigraay kanaa wajjiniin walitti qabataa jettee akka gaafachiisu godhe malee kun durumaan.